burtukaana lama yoo filatte mee filannoo kan filattan burtukaana lama filannoo isinii kenna burtukaana lama filannoo isinii kenna lachuu burtukaana takkeedhaan qabadha lachuu walqixa guddinni isaanillee walqixa mi'aayinni isaanillee walqixa. Ustaadni filannoo burtukaanaatiin uuqanneef burtukaana lama tokko haqola irraa baafte tokko immoo haqola irraa hin baasin wal bira yoo keesse isa kamtu irra mi'aa waan jedhu wahii yookaan isa kam keessaa filatta waan jedhu wahii mi'aayinni isaanii walqixan ta'u sheekha asirratti ustaad asirratti dhiifama nuuf godha mee burtukaana lama yoo wal biraa qabaattan taate burtukaana tokko irraa quncee baasaatii sa'aa takka takkaa'uu sa'aa lama booda dhandhama akkasuma burtukaana wal fakkaatu fuudhaati wal bira kaayaadha isa quncee irraan baasin kabira keessee itti dhiifti san ammoo yeroo ammaan tana isa kana nyaachuudha deemtu kana quncee san akkasitti irraa baasii laali burtukaanichi inni sa'aa takka takkaa sa'aa lama dura gartee ati quncee irraa baaftee keesse suni dhandhama jijjiiratee jira dhandhamti isaa xiqqoo ni dhangaggaa keessatti burtukaanni quncee irraa baafamtee jirtuu fi burtukaanni quncee irraa hin baafamin tokkoo miti lachuu burtukaana ammoo tokko burtukaana qolli irraa buqqa'ee qolli irraa ka'ee jechuun burtukaana qolli irraa buqqa'ee karaarra jiru karaarratti argiteeti lachuu burtukaana naa hubadhu burtukaana qolli irraa ka'e ka qolli irraa quunca'e sunillee burtukaanuma burtukaanni kun immoo qolli irraa hin kaane ati kan fudhatta ka qolli irraa ka'e san fudhattamoo burtukaana qolli irraa hin kaane san filatta mee kan filattan obboleeyyan kiyya naa hima burtukaana lachuu naa hubadhaa burtukaana kun muuzii ta'e kun burtukaana hin taane lachuu burtukaana tokko qolli irraa ka'ee jira qolli irraa ka'ee karaarra jira dhukkeen itti ka'ee jira titiitiin irra taa'a tokko burtukaana qolli irraa hin kaane noormaalii akkuma mukarraa buufame sanii jira kamirra filattan dhugaa guutuu fedhaa jedha obboleessi guutuudha namu guutuu san fedhata maaliifi ka quncifame kana tokkoffaa titiisa irra taa'a dhukkuba qaba lammaffaa huuratu irra jira sadaffaa wantoota garagaraa wanta ija namaatiin tolle irra jira kaan ammoo ka haguugamaa san titiisni illee irranteen dhukkeen illee irranteen awwaalli illee irranteen san filata jechuudha namni maaliif san filatare waan qulqulluu ta'eef. Sheeni asirratti waa malee miti waan kana akka fakkeenyatti isinii kanneef sheeni waan ajaa'ibaa isinitti himaa jira. Keessafuu shamarran keenya ka tiktookin biraan gahaa namni viidiyoon kun gartee uummata keenya kana ni fayyada jettu laayik godhi tokkoffaa lammaffaa shamarran keenya kanaaf hin gartee gorsa kana jettee qalbii santee keessatti qayaaddu yoo taate viidiyoo kana daddabarsii shamarran keenya warra tiktook kana keessatti ummata keenya gartee akka malee salphisaa jiru safuu oromollee gatee waamee gad lagaa jiru shamarran keenya tokko tokko ka gartee waan hin taaneen ummata barsiisa jeeyas gubbaa lafa lafu shamarran gartee safuu isin dagachiisee shamarranuu hoggaa dhaqanii isaan daawwatan mataan isaan dhukkubu jechuu ijoollee akkas akka isan biraan warri geessan insha allahu ta'ala waan sheeni gorsu kana sawaba isinillee ni qooddattan kanaafuu viidiyoo kana waliif daddabarsaadhaati hunda isaanii biraan nuuf gaayaa obboleeyyan kiyya galatooma. Dubartiin tiktaak irraa qullaa deemtu kun xiqqaa fi guddaa fi wallaalaa fi gurraacha ajamaaf ajamni itti wal gahee laalu namni akkamiif bultiif barbaada. Ati bultii keetiif maa yaaddoofne maa bultime kee fuulduraa hin yaanne maaliif namni maal laan jedhaa hin qaanfanne abbaan kee tiktaakiin fayyada meebii warri akkasii warra abbaan isaanii baadiyaa keessa jiru subhaanallah wallahi yoon abbaan isaa baadiyaa keessa rakkata dubartii akkasii yoon abbaan isii afuun yoon abbaan isii baadiyaa fagoo qilee baadiyaa ifaa hin qabne baadiyaa bishaan sa'aatii lama deemanii waraabatan achi keessa rakkata abbaan isii isiin as dhuftee mobaayila bitattee abbaan keenan argu jettee akkas godhatti yaaki jalqaba baadha keetuu sanuu gargaar yoona miskiinummaa keessa jiran. Idan Khadiijaa tana rabbiin samaawaata torba ol arshii irraa salaamata isiirra qare. Aqra'i salaama qara'i Aisha irratti jedheen Khadiijaa irratti. Eegasii nabiyyiin dhufanii rabbiin salaamata sirratti qaraa'edhe subhaanallah. Dubartiidha laalime dubartiin teenna hadha maal dalagaa jirti. Aktharuhunna baay'een isaanii baay'een dubartoota hadha tiktaakii keessatti badanii jiran hattan tiktaakii keessatti dubartiin maal jetti akkaataa itti waliin rafan hunda nama barsiisaa jirti subhaanallah alaamaa qiyaamaa irra akkanatti dhiira wajjiin rafan kallattii kanatti istaayilii kanatti yoo rafan namatti bareeda akkana ta'a haala kana ta'a jettee dubartiin bara dhiira barsiistu bira geennee jirra dubartii hunda waliin qabaan jiru beeka qaanfii fixattee ani abbaa dubartiin akkasii sun subhaanallah amantii makamtu isii hayyan
sila islaamummaatu isii hayyamemo sila kiristaanummaatu isii hayyamemo sila aadaa oromooti isii hayyamemo kitaaba kam dubbistee dubartiin akkas godhatti kitaaba kam dubbiste I don't know hattan amantii yoo hafe amantii yoo dhis islaamummaanuu haafu kiristaanummaan haafu mee safummaan oromoo yoo haafu akkuma namoomatti akkuma ilma namaatti dubartiin akkas godhattu sun subhaanallah na ajaa'ibaan dubartii tiktaak irratti baate waan dhiirri haasa'uu itti ulfaatu dubartiin haasa'aa jirti waan dhiirri haasa'uun itti ulfaatu waan dhiiratti ulfaatu ani waan dubartiin takka wallahi na ulfaata hin jechuun danda'an akkana ta'a akkas godha akkan yaa akhi akkamitti waan akkana haasa'an Facebook tiktaakii namni meeqa argu irratti gaafa ati duute namni akkami siiriifata obboleettiitii namni akkas godhatu sun namummaan akkami siiriifata gaafa ati duute mee maaluma keetiin si dubbatan laayikii ilaalin laayikii tiktaak irratti laayikii ilaaltee hin machaayin sheerii ilaaltee hin machaayin feemasummaa ilaaltee hin machaayin gaafa qabrii si buusan namni hundi si dagata laayikiin hadha si maraachisee laayikiin hadha si dura deemee ummanni kumaataman si laalu kun sin dagin ummata kuma tokkon na laal ummata kuma laman na laal ummata kuma sadin na laala jettee of hin dagamin ummanni maal si godhu obboleettitii gaafa ati duute ummanni si laalu kun hadha maqaa keetiyyuu hin kaasu gaafa ati duute irraa namni si dagata hadha si laalanii si bohaaran malee gaafa ati duute bar mucattiin tun takkanaa sanii miisiin jedhan wallahi akkas hin jedhan gaafa ati duute mucattiin tun tiktaakii kanarra waan argite haasoftu sanii miti mucattiin tun waan dhiirri haasa'uu qaanfatu haasoftu sanii miti jedhan isinii gala gaafa ati jirtu si bohaaruuf laayivii kee laaluu danda'an namni kumni tokko laaluu danda'a namni kumni lama laaluu danda'a namni kuma lama laale jechuun maleekan sirraa jaalatte jechuu miti namni kumni lama si laale jechuun rabbiin dalagaa kee sirraa jaalate jechuu miti maa nama biratti beekamuuf fiid maa namni si haa jaalatuuf akkas taata maa namni si haa laaluuf ajandaa namaa uumte namni hadha yoo si laale boru si dagata rabbii yeroo hunda sin dagan rabbii yeroo hunda si bira jiru san maa dallansiista hadha si bohaaruuf gaafa si laalan ammoo gaafa ati qabrii buufamte namni si biraa deebi'a maqaa kee hin kaasu si yaadatu nabi ibraahim rabbi ja'alli lisaana sidqin fil aakhiriin jedhee bar yaa rabbii kiyya haasawa bareedaa dhaloota boodaa keessa naa kaayyedhe gaafa ati duute namni istighfaar akkamii sii kadhata yaa akhi gaafa ati duute yaa rabbi mucattiisanii araarame akkamii hin qaanfananuyyuu anu akka kiyyatti dubartiin akkasii yoo duute akkam istighfaara kadhadhaafme na ulfaata dubartii tiktaak irra baate dubartiin jilbifattee akkana taate ni qaanfadha nama waan isin jette san irra deebi'ee hin jedhu akkanatti namatti tola akkas ta'uu qabdi ol garagaluu qabdi garas ta'uu qabdi waan dhiirri qaanfatu waan nu qaanfannu haasa'uun isiisuun gaafa namni akkasii du'e mee ati akkam istighfaara kadhattaaf hattan muslima istighfaara iyyuu kadhachuu haadhiisnu meenu kiristaanummaan maal jedhaan mee namni akkas tatta'u sun baay'een isaa muslim abbaa hin qabdu ta'ee haadha hin qabdu obboleessa obboleettii hin qabdu nama yoo hin qaanfanne rabbii alamaa san dura dhaabachuu edda san qaanfattu nama dhiisii akhi laayikiin sin dagin fooloorsiin sin dagin ilmi namaa si laaluu sin dagin namni hadha si laala boru si dagata gaaf ati gabbuute namni si dagata maal goota waan dandeettu nama barsiisi barumsa babbareedaa namaa kaa'i waan dandeettu waan dhaloonni irraa fayyadamu lafa kaa'i gaaf ati duute meebii tiktaakii kee kanarra akkanumatti viidiyoon kee kun yoo ta'e yoo ilmoo argatte ilmoon kun tiktaakii kee kanarratti viidiyoo kee kana yoo arge maal siin jedha ilmoon kee kun tiktaakii kanarratti yoo viidiyoo kee kan arge maal siin jedha idan ijoollee tiktaakii biraan gaa warra dubartoota akkas godhattu san biraan subhaanallah warra du'u ofii gaanfate yaa kiyate hagam taate ummanni keenna kun ummanni afaan oromoo haasofnu keessattuu maa fasaan sila faranjiitti maa hidhattan faranjiin bara wallahi hin fasaanne ani kana jedha wallahi akka ummanni keenna fasaadun faranjiin hin fasaan namni rabbiin yoo sodaachuu baate nama sodaata maaliifi gariin abbaan kiyya maal naan jedhedha haati tiyya maal naan jedhan jedha obboleessi kiyya maal naan jedhedha hiriyyaan kiyya maal naan jedhedha namni akkasii nama abbaan isaa yookaa qilee baadiyaa jiru yookaa haati isaa qilee jirtu yookaa obboleeyyan isaanii baadiyaa quba intarneeta irraa quba hin qabne warra akkasii ta'a namni nama sodaata ka namayyuu bar namayyuu hin kabaja hay rabbii yoon sodaanne namaan sodaata namni garii ka rabbiin hin sodaanne ka nama sodaatu jira rabbii waa'ee munaafiqoota irraa maal jedha
isintuu qoma isaanii keessatti ana caalaa sodaatamaa jedha rabbiin mu'mintootatti waa'ee yoo himu waa'ee munaafiqoota. Munaafiqtoonni rabbiin irra warroota mu'minaa sodaataa turan, rasuulaa fi sahaabaa rasuulaa sodaataa turan rabbiin irra jechuu. Idan namni garii rabbiin kan sodaanne kanama sodaatu jira. Namni garii kanama dantaa hin qabne ka rabbiin sodaatu jira. Garii kalachuu hin qabne ka rabbiin illee sodaanne kanama illee sodaanne. Kun yoo kaafira hin qabu yoo kaafirri isaa dhumee jira jennaan maal jenna subhaanallah. Idan nama akkana dubartii tana biraan nagaa. Kanaaf waan kana keessa ba'e. Kanaaf Khadiijaa ka rabbiin salaamata dubartiidha beeka tunillee waa'ee Khadiijaa irraa isin haasaaraami. Kanaaf keessa ba'e. Khadiijaa dubartii salaamata rabbiin arshii irraa itti qaree dhiiraa miti. Dubartii. Atillee dubartii. Khadiijaan dubartii. Maali garaagarummaan keessan? Ija lama qabdi. Ati ija lama qabda. Harka lama qabdi. Ati harka lama qabda. Dubartii. Ati dubartii. Waan siin addaa hin qabdu. Idan ati akkas ta'uu maaliif dadhabde? Akkas ta'uu qabda. Inshaallah ni taata. Fakkeenya sanii hidhachuu qabda. Kanaaf rabbiin salaamata samaawaata irraa itti qara'ee rasuulli itti qara'anii jennaan maal jette? Huwa salaam. Isiin illee deebistee nageenyi rabbi irratti haa jiraatu hin jenne. Hayyummaa Khadiijaa laalime. Innummaan mataan isaayyuu rabbiin keenya nagahaa jette. Maaliif nageenyi rabbi irratti haa jiraatu soo jette khaxa'a. Maaliif nageenyi akkamiin rabbi irra jiraata? Rabbiin maal sodaata? Maaltu isatti gaha? Wanti isatti gahu hin jiru miidhaan dararaan rakkoon rabbitti hin gahu waan ta'eef rabbiin waan jalaa salaa nagaa bahu hin qabu. Jalqaba inni iyyuu nagaa wanti inni jalaa ba'u hin jiru waan ta'eef jalqabuma inni iyyuu nagaa. Nuti hoo miidhaan nurra gahu baay'ee waan jiruuf nageenyi nurratti haa jiraatu jenna. Nageenyi rasuula irratti haa jiraatu jenna. Miidhaan nurra gahuu danda'a ka. Miidhaa san jala nageenyi akka nurra jiraatu ofii kadhan. Garuu rabbi irratti miidhaan hin gahu kanaaf inni mataan isaa salaamettee deebis. Khadiijaan hayyummaa isii ajaa'iba rabbiiti. Idan Khadiijaan tuutee Abu Xaalib du'anii jennaan rasuulli dhiphatanii gaafa sankaa Jibriil dhufee rasuula sallallahu alaihi wasallam Khadiijaa tana keessa isinii ba'ee buraaqii fidee dhufe. Buraaqii jechuun gaafa wassafan rasuulli sallallahu alaihi wasallam bifatti adii qumatiin isii moo yookaan dheerinni isii farda gaangee gadi harree ol jedhan. Gaangee gadi harree ol. Ammoo spiidiin isii yookaan hayni isiin utaaltu buraaqiin tun hayni isiin utaaltu hagam jennaan haga ijji isii argu jedhan. Fakkeenyaaf asii kiiloomeetira 10tti ijji isii yoo arge takkatti utaaltuun haga qadrii ijji isii arguu danda'u dhaabatti jechuudha. Takkatti utaalteen bakka ijji isii arguu danda'u dhaabatti. Jibriil yaabbatee rasuula rabbii huddeellachisee achi fide aqsaa. Achitti nabiyyii caalamaatiin dhaqanii rasuulli buraaqii san utubaa aqsaatti dhee balbala fuuldura jechuudha. Rabbiin nabiyyoota walit deebisee fi nabiyyiidhaan salaatan sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyoota hundi rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Jibriil nabiyyii caalamaa dura dabarse. Nabiyyii caalamaa nabiyyoota hunda dura dabarsee nabiyyoota hundaan salaatan rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Maaliif jennaan imaama isaanii ta'uu akeekuudhaaf. Nabiyyoota hunda rabbii walit qabeef aadamirra haga nabi Ciisaatti walit qabee fi achitti nabiyyootaan salaatan. Seenaan keessi dheeraadha. Eega salaataniin boodatti isinii gabaabsaa sanbooda Jibriil rasuula rabbii wajjin garam deemee gama samaawaataa deeme. Samaawaataa hikmaa ajaa'ibaati. Mu'ujizaa ajaa'ibaati. Mu'ujizaa rasuulli qaban keessaa tokko kana waa'ee Israa'aa fi Mi'raaja mu'ujizaa rasuulaa irraa lakkayamte. Yeroo kana ol deemanii Jibriil wajjin samaawaata jala yeroo gahan warri samaawaata eegu balbala samaawaata eegu eenyummaa isaanii gaafatanii jennaan ani Jibriilii kana wajjin jiru nami Muhammad jedhanii samaawaata jalaa balbala samaawaanni balbala qabdii balbala samaawaataa banan. Balbala samaawaataa ni banamti. Samaawaanni balbala qabdii jennaan na'am balbala qabdii jedhan. Balballi sun akkam jirti akkana akkas jirtii beekuullee baannu. Zaata balbala samaawaataa beekuullee baannu. Samaawaanni balbaluma haqiiqaa qabdi jedhan. Balbaluma haqiiqaa. Ragaan kanaa gaafa Nuux du'aa'ii kadhatee rabbiin ummata san balleesse rabbiin maal jedhe waa'ee san irraa gaafa nutti himu fafatahnaa abwaaba samaa jedhe balbala samaawaata jalaa balbala bannee jedhe. Idan balbala qabdi jechuu gaafas illee rabbiin balbaluma haqiiqaa qabdi jedhanii mufassirtoonni haala saniin lafa kaayan. Balbala samaawaata jalaa rabbiin balbala banee bishaan achii gadhiisee ummata saniin halaake. Kanaaf rasuulli gaafa ol ba'an balbala samaawaata jalaa banamtee samaawaata addunyaa irratti samaawaata tokkoffaa irratti gaafa ol ba'an aadamiin arganii Jibriiliin gaafatan man haada eenyunni kun jennaan aadam jedhaniin abuuka aadam abbaa kee aadam awul bashar abbaa ilma namaa hunda ka ta'e abbaa arabaa abbaa ajamaa
كهتاي إساسان جدني إيجاسي آدمين كوني جرو مرجع في يرو لالو نيبويا نيكولف جرى بتاعه في يرو لالو نيكولف إن قافت نبيين على صلى الله عليه وسلم جبريلي سلي نم نكون جرى مرجع في يرو لالو نيكولفا نسيكتا نم جرى بتاعه في يرو لالو نيبويا مال نجنان ذرية في أرجايدا جرى مرجع يرو لالو ذرية إسا ور جنتا جرى بتاع يرو لالو ذرية إسا ور عذاب أرجع بواجد بويا يرو جرى بتاع لالو إذن سماوات لما فرتي إنه نرجع عيسى في يحيى أرك عيسى في يحيى فرا عيسى في يحيى فرا سنان ديرا تانا من جرو وان ديرسو نقابو فرا جري لاتشو سماوات سدف فرتي إنه نرجع يوسف نرك بريدنا يوسف الرسول صلى الله عليه وسلم مال جلاني شطر الحسن بريدنا ولك بني آدم كنن يوسف بريدنا ولك بني آدم ومن بريدنا جد مكون ولك كان يوسف كنن سبحان الله ومن ولك جد ومن بريدنا جدامي بارسنتين شنتم يوسف كنن سبب كان غافا إني مصر كيسا قبرة إيه غرغرامي جارتين موتي الرافق أبو دبدين وجين چيسي جتيني سنرى دبرتون غافا چدقان فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا يرو يوسف أرغن دبرتون مصر بيا مصر كيستي ربتي مغنفن يكون إلما نماتي متيران ما هذا بشرا إن هو إلا ملك كريم ملائكة كبجمتو ملائكة رب كبج ملائكة ربتي ديهاتو ساني ملك كن إلما نماتي متيراني إسا كل ليس النبي يوسف بريدين إسا أرغتي دبتين مصر كن إلما نماتي متي ملائكة ديدان بريدين كنمتو نبي يوسف عليه السلام إذن نبي يوسف بريدين كنن واي كان را وصف الرسول صلى الله عليه وسلم سماوات أفرف الرت نبي دريسين أرغان سماوات شنفا الرت هارونين أرغان سماوات جافا الرت موسى أرغان سماوات تربفا الرت نبي إبراهيم عليه السلام أرغان نبي إبراهيم يكون أكاتن نتتاو دويدو في بيت المعمور غرغلچه تااتور بيت المعمور دويدو في هركسه نبي إبراهيم تاي bakka sanitti rasuulli nabi Ibrahim wajjin haasa'anii Jibriilin jalqaba gaafatanii Ibrahim jedhamanii itti himee sanboota Jibriil wajjin ummata keetitti salaamtaa naa qara'e jedheeni nabi Ibrahim alayhi salaam Beeytal Ma'muriitti duwida ofii hirkifatee taa'e samaawaata torbaffaa keessa nabi Ibrahim alayhi salaam. Beeytal Ma'mur jechuun maal jechuudha? Beeytal Ma'mur jechuun maal jechuudha jennaan Rabbiin Quraana keessatti dubbatee wasaqfil marfuu' wal beeytil ma'mur jedhe. بيت والسقف المرفوع كورنيسي الفودمتو تاتين كخدد ربين كورنيسي الفودمتو تاتي مالني سماوات كخدد والبيت المعمور بيت المعمور نلي كخدد ربي مالف ككتايرن غافي بكا كانتو ربين سلا دغا دبتا ربي مالف ككچو سبرباچ نوتي وني ككنوف نمني نو ادو غومسوف نوتين سوبو دندنا نمني نو شكو دندان ربين نمني أمانة ديسه سنقداي ساتي ميتي دم ساتي ميتي ربي مالف ككچو سبر باچ سلا ربين دغا دبتا ديبي جرا بك كانت لي توقف ربين واو وهيتي يروكا كاتي وانتي سن وان قدري ابو صدركا ابو تو اكنمني هباتوف جدان بك كانت ربين سماواتن ككاتيمي اذا سماواني صدركا ابديچو وما سماواتا كيست انطلوق ابديچو لما فا ربي وني ككاتيف ككاتي كاي جواب قسما ديبي وان رت ككاتيس ربين ديبيس ربي يروكا كات سي ربي مالف ككاتا جريدي اكنمني غورا كنوف وانتي ربي نركا كاتسو وام چمادا وان چماسان اك علمي نما سيران ايكو اك هنچبسنيف اك فوكسي رغوداني وانسن غلمانغاني في ربين ككاتا اذن ربين بيت المعمورين ككات بيت المعمور جچو راغاف رسول نوهمان ور مفسر غري مال جداني سماوات تربفا كي سترغم بيت المعمور سترغم تي ابوليسي كن احمد دين حسين سماوات تربفا كي سترغم تي ونور دفتي ترته هيمجرا ايسان ارغم تداني وروني مفسرتوني غري ابن كثير تاي طبري دنا فكاتا اكما بكا مكابان جرتو تنا كابان مكان كيسن جرتيمي كابان تون ور دكيتي فاكما كايمتي كابان بيت المعمور اللي ور سماوات تايف كامتيرن ور ملائكه اذن بيت المعمورين دايركتي يوكان قجيلا بكا مكابان ارغمو كانان كلتي مسنين سماوات تربفا كيست ارغمادا مفسرتوتا جدي بي
samaawaata torbaffaa keessatti kallattuma amma kaabaan jirtuun argamtii jedhan beeytal ma'muur. Akkuma nuti asitti xawaafa goonu maleekaan illee beeytal ma'muuriin xawaafa godhan. Waa'ee kanarraa rasuulli himanii guyyaa tokkotti maleekaa 70,000 xawaafedhan. Maleekaan 70,000 hadha yoo xawaafe haga guyyaa qiyaamaatti waliin ga'uudhaan baay'ina isaaniirra. Guyyaa boruullee maleekaa 70,000 xawaafedhan. Hadda maleekaan 70,000 xawaafee jidduun oolu beeka. Guyyuurraa maleekaan ni xawaafti. Guyyuurraa hubadhaa bakka kanatti guyyaa irraa maleekaa xawaafa. Maleekaan 70,000 hadhan xawaaftiimi ilaa yoo malqiyaamaan deebi'an. Boru maleekaa 70,000 xawaafami ilaa yoo malqiyaamaan deebi'an. Iftaan maleekaa 70,000 xawaafami warri 70,000 xawaafu kun haga yoo malqiyaamaa hin deebi'an baay'ina isaaniirraa akka ka'e. Jalla fi cula rabbiin guddate. Beeytal ma'muuriin kana jechuudha. Kana hunda argan rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Samaawaata torbaffaa irratti ammallee fooqii Umar bin Khaxaab argan seenaan keessi dheeraadha. Kaadhimaa Zayd ibn Haarithaa argan Zayd ibn Haarith kaadhimaa isaa argan rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ammallee waan gaafa san kennaman keessa kawthariin kennamanii ammallee waan gaafa san argan keessa Jibriiliin rabbii waan kana suuratu najmiin irratti dubbatee jira. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى أبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى بكا كان هنا أك رب جبريل أومي رت رد نبي محمد صلى الله عليه وسلم قافس جبريل أرجن عند سدرة المنتهى برت جبريل أك رب نس أومي رت أرجن يرو لما أرجن رسول تكو الدنيا رت تكو قاف معراج أرجن كولو إبجاه أبا جبريل كولو إبجاه قدن إساء كسماوات شوفوا كولون تكتين كباه شوفوا كولون تكتين كإيها شوفوا قدن إساء هغانا جبريل كولو إبجاه أبا كولو إبجاهنو أكس حقيقة رت ربين ديبسي حقيقة رت ربين إسان دن ديسيسي غافس رسول أكسي أركن جبريل جتو أجائب ربي كناف ربي وان كان ولقد رآه نزلة أخرى وان كان يتو غافس اللي رسول أركني جرا سينان كيسي ديرا دا وان كان كيسا يوديم رسول غافس صلاة شانتما ربين اتكني وصم ربين قدرتا شان ديبسي في كيسا بوف غولا بوف مالي سينان سلا همي أوفتن لومتو مني كن وانا كنان جالتو كناف gaafas salaata 50 jalqaba kenname salaata osoo kadhatan salaata 5 deebi'ee kawthariin kennama. Kawthar jechuun laga bifti isaa lawnuha abyadu min al-laban annan caala addaataa طعمها أحلى من الأسل dhandhammiin isaa damma caala mi'aa jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Qadriin namni itti arguu danda'u fageenya irraa haga ijji kee fageenya irratti waan laalu fageenya ijji namaa hagam fagaatee arga ijji namaa fagootti waa argame hagas takka irratti fageenya irratti argamaa jedha. Kawthar inna a'axaynaaka al-kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shaani'aka huwa al-abtar. Kawthari rabbiin gaafas kenneef idan waa hedduu rabbiin kenneef sambichaa miti rasuulli bakka jibriil dhaquu hin dandeenye deeme. Bakka jibriil dhaquu hin dandeenye jibriil samaawaata torbaffaa jalaan gahee maal jedheen nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo kana bira kataru taate rabbiin ibiddan na guba jedheen. La samaawaata torbaffaa xarafa jalaan gahee samaawaata torbaffaa xarafa jalaan gahee yaa Muhammad jedheen yoo kana bira jedheen bakka amma jiru kana bira tarkaanfii takka tarkaanfadhe rabbiin na guba jedheen. Bakka jibriil hin dhaqe rasuulli gaafas dhaqan sallallahu alaihi wasallam. Himiif abbo himiif ummataaf nabi Muhammad seenaa hin qabanii nabi Muhammad mu'jizaa hin qabanii warroota himiif ganaa gaffuunaaf nabi Muhammad Bayhaqin imaamu Bayhaqin kitaaba addalaa'ilu nubuwwaa kitaaba nabiyyummaa nabi Muhammad nabiyyummaa ta'uu isaa mirkaneessu jedhee barreessee ture. Addalaa'ilu nubuwwaa kitaaba jedhu keessatti akkasuma warroonni beeytonni islaamaa mu'jizaa rasuulaa 101 waan akkasii lafa kaayan mu'jizaa 101 mu'jizaalee 101 nuti mu'jizaa rasuulaatiin hin dhaadan haa ta'u malee warroonni garii maal jedhan Yesuus Kiristoos du'a moo'ee ka'e attan du'a moo'ee ka'e wanni jedhamu hin jiru. Du'a moo'ee ka'e kan jedhan kana barna ajaa'ibaan waan baaybiliin hin jirre itti dabalan moo'ee hin jedhu waaqayyotu warroota du'an keessaa isa kaasee jedha. Baaybiliin mi'a jedhu san akka Yesuus hin duune yeroo biraatti dhufnee laalla. Baaybiliin maal jedha waaqayyotu isa kaasee jedha. Yesuus humna ofiitiin ka'e hin jedhu. Isaan immoo du'a moo'ee jedhan akkamiin moo rabbitu isa kaase
osoo rabbi san kaasne achi keessa hafa akkuma isaan jedhan kanattu yoo deem idan Yesuus nama du'e kaasee jira nama Muhammadiin kaasne Yesuus jiraataadha nama Muhammad du'e jiraadha Yesuus jiraataa ta'uun maali garaagarummaan isaa maal dalagaa jira amma jiraachuun isaa tokko jiraachuun immoo sadarkaa waan adda isa godhuun qabu fakkeenyaaf Ibliis ka rabbiin jannata keessaa darbate hin jiraata namni jiraata jechuun rabbiin isa jaalata jechuu miti yookaan sadarkaa guddaa kaaniin ala qaba jechuu miti Ibliis ka gaafa jalqaba rabbiin Aadamiif sujuuda bu'i jedhee Aadam sujuuda Aadamiif bu'uu dide rabbiin gad darbee haga yoomal qiyaamatti rabbiin si kenne nafxii jalqabaa xurumbaa jalqaba afuufamtu haga jalqaba afuufamtu sanitti Ibliisin ta'a hattan gaafa uumaa jalqabaatiyyuu ni beeki Aadamiin dura uumameeyyu Ibliis Aadamiin durayyuu uumameen uumaa gaafas uumame haga yoonaa hin jira Ibliisiin jalqaba hangafticha jechuu haga ammaa jiraachuun isaa rabbi isa taasisu dajjaaliin jira yaajuujiif maajuuji ni jiran wanti lubbuun jiru baay'ee jira Yesuusin jira jechuun nabi Muhammad du'e jechuun nabi Muhammadiin caala hin jedhamu namni tokko jiraateef nama du'e hin caalu anamma fakkeenyaaf ni jira Abi Bakri Siddiq du'ee jira ani jiraachuun kiyya Abi Bakri Siddiq na caalchisa ani jiraachuun kiyya Abi Bakri Siddiq na caalchisa maal fayyada namni garii jiraachuun isaa iyyuu bu'aa hin qabu nama jiraachuun isaa bu'aa hin qabne jira nama jiraachuun isaa sadarkaa hin qabne duun isaallee ummata hin hirdhisne jira nama jiraachuun isaa ummata hin fayyadne duun isaallee ummata hin hirdhisne ani hin jiraadha addunyaa ummataaf maal godhe yoo xiqqaate nabi Muhammad biiliyeena 2 qaban hordoftoota ani maal qaba maal godhe ummataaf Abi Bakri Siddiq rasuula rabbii waliin jiraate rasuulaaf tumsee jira an maal godhe jiraachuun kiyya namni sun du'ee jira jechuudhaan ani jiraachuu sababa an jiraachuutiin isa caaluu hin danda'u inumaahu nama badaa yoo ta'e duu wayyaahu yoo ilmiin teenne itti nu gahuu dhabde malee kitaabni barraa'ee jira wallaahi wanni dhabame hin jiru deebiin maan dhabame islaamummaa keessa hin jiru ammoo beekumsa kennatu ittiin gahu wanti akkana hin jiru osoo hin taane beekumsi achi na gahuu hin qabnu jechuu qabna anamma beekumsa achi na gahu qabaachuu dhabuu danda'a garuu ni jira ilmiin rabbii yoo keessa achi fagaattee ilaalte ilmiin rabbii bal'oodha bira hin gahan subhaanallah hattan tafsiiruma kana namni bira baay'ee hin gahu ni ulfaata tafsiiri culamaa sheekotuma bira iyyuu dhayxee mee tafsiira kana naa hiika sotti tafsiirri wanna geessaa ulfaatu hin jiru maaliif aslii waa hundaati naxwii balaagaa mantiqa hundi qur'aana irraa ka'e hundi isaa wanni hadiisa maal jedhamu kuni qur'aana irraa waan faca'e waan kana ta'eef dippilii namni waa'een isaa baay'ee hin beeku idan bakka sanitti rasuulli jannata arganii salaata 5 fuudhanii gad deebi'anii thawaabni 50 baay'ee dheeraadha ka seenaan isaa dubbachuuf anillee onnoo miti gaafuma san eessa gad deebi'anii gaafuma san halkan takka keessatti eessa gad deebi'an gara makkaan bakka ofii turan sanitti mana ummihaanitti deebi'anii jechuudha idan bakka kanatti yoo ilaaltan waan nama ajaa'iburraa hikmaa bakka kanaa yoo ilaaltan silaa makka irraa filisxiin deemsa ji'a tokkooti yoo xiqqaate jechuudha deemsa ji'a tokkooti isaan garuu libsuu ji'a keessatti deeman subhaanallah deemsa nama ji'a tokko silaa deemu deemsa ilmi namaa silaa ji'a tokko deemu makkaan irraa gara filisxiin deemsa namni ji'a tokko deemu rasuulli libsuu ji'a keessatti deeman samaawaata torbaffaa gahuuf silaa waggaa 1000 meeqa akka fudhatu rabbuma beeka garuu deemsa silaa osoo namni deeme osoo malee deeme jechuudha deemuu hin danda'anii osoo kamalanii deeman taate deemsa namni waggaa 1000 meeqa deemu rasuulli garuu halkan takka keessa deemanii deebi'an taateen kun hundi halkan takka keessa